Kun seenerra. Yaa amma seenne amma. Hi. Ashama Hi. akkam jirtu? Kophaa hasaarta seeta ka figdee haayi jettu. Nagaa keessanii Uffataa jira. akkam ashama akka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota Fatiyaa Sabboontu arrasitti urgeenyeerra. Fatee akkasii sabba. TV jettee jiru. Nun qofalchiisu. Wannan tartimentii irratti billee sheer. Bilbilan qabu siin jechuutti jira bara. Booda sheer goona. Wannan sheer godhi jedheen itti barreessi. Messenjera silfii harkaa qabdaa? Harkaa. Fatiyaa laayivii jirraa dubbadha. Jalqaba. Akkam jirtu nagaa fayyaa dhageeffadhaa hordoftoota Fatiyaa eegsiti sabboontu nagaa jirtanii akkam bara Wayye. akkam nagaa Osuma walii oollu nagaa gaafattaa akkam jirtan? nagaa bilillee ooroo. Akkam ooltanii nagaa jirtu nagaa nuti barameeti nagaan qabnu hundi keenya yaada keessa jirra. Haala yeroo irratti waggaa eenyutu nuni wagganiitiin deemaa maal jechuudha waggaa Hoogganaa. hoogganaa Hoogganaa. hoogganaa nu ta'eetiin fuula duraa nu fuudhee ittiin deemaa kan jedhu irratti dubbannaa jechuudha. Hayyeetti fufa. Itti fufi bilillee meeshirrumaa jammarru akkuma jalqabneen yaada kan Sheer gochuuf deema. Namni achi sagalee bantan sun sagalee nurraa cufaa gaa. Amay bilillee sheer gochuu jedha. Sheer gochuuf deema. Ani asirraa baay'ee sheer godha because bilbilli kiyya kun ofii isaatii rakkoo qaba yoo rootaatti deebisanii kun hundi dukkanaayaas wannan ta'u. Feesbuukiin an seensisu. Mee ilaallaa. Hayya haasa'u haa eegallu. Haasni bilillee booddee sheer gochuu. Waa'ee hoogganaati. Waa'ee hoogganaa irratti dubbannaa. Hoogganaa gaafa jennu aktiivistoota baay'ee qabna. Ijoollee gadi ba'anii hiyyanus baay'ee qabna. Namoota irraa dubbatan baay'ee qabna. Gadi baasanii maal yeroo hunda nutti iyyitu maal nutti haasoftu jechuu dandeessanii. Kana dura garuu hiyyi keenyaa fi gadi ba'anii wacuun kun bu'aa godhee ture yeroo wayyaaniitti jechuudha. Yeroo wayyaaneetti bu'aa guddaa dhiibbaa guddaa wayyaanii irratti uumnee turre gadi ba'anii wacuun keenya. Har'as nu teessisu beektanii garaatu nu teessisu. Uummanni akkaataan itti biyya keessaa inni itti jiru akkaataa nama raffisuu miti akkaataa nama teessisuu miti kanumaaf deddeebinee dhufna jechuudha. Har'as wanti nu barbaannu aktiivistii baay'ee qabna. Nama waaxiin qabu baay'ee qabna. Nuti garuu wanti nu barbaannu hoogganaa. Hoogganaa jechuun immoo namoota wantoota har'a ta'uuf torbee dura itti beekamu jechuudha. Hoogganaa jechuun amma fakkeenyaa wantoota torbee dhufu keessa ta'u har'a itti xiinxalu har'a itti baru jechuudha. Hoogganaa jechuun namoota haala siyaasaa sirriidhaan beekan baratan jechuudha. Amma Jawaari yeroo nu hoogganaa turetti akkamitti wantoota torbee dhufan keessa ji'a ittaanu keessa dhufan yookaan immoo ji'a lama booddee wanta nutti dhufu har'a tilmaamuu eegala jechuudha. Har'arraa tilmaamuu eegala har'arraa nutti beeksisuu eegalaa ture. Jawaari yoo hubattaniitu ta'e kana dura wantoota waggaa dhufu ta'u yeroo baay'ee nutti himaa ture. Inni namichi kun waa himaadhaa hiiggachaa iyyuu ture nuti akkamitti haasaan isaa iyyuu dhufeetiin akkas ta'uu danda'e jennee yeroo baay'ee ajaa'ibsiifataa ture jechuudha. Akkuma argitan hundi keeyyuu argine jechuudha. So nuti namoota akkasiiti amma nuti wanti nu barbaannu haala biyyattiin amma keessa jirtu kanarratti biyyattiin kun amma karam deemaa jirti. Nurratti immoo dhiibbaa maalii uumte haalli siyaasa biyya sanaa kun rakkoo inni amma yeroo akkamii kana booddeetti immoo gara kam deemaa jira nutiin akkamitti nu fuudhee deemaa jira kan jedhudha. Achi keessatti immoo Oromoon miidhaa akkamitti irra gahuu danda'a immoo faayidaa akkamitti immoo yoo akkam godhe immoo faayidaa akkamii argachuu danda'a kan jedhu irratti akka dubbannudha kanaan barbaadu.
Fatiha. Yaada bareedaadha. Zaaraa mee atillee yaada kan kee ibsadhu. Yaa dhimmi hoogganaa akkuma bilillee ibsitetti dhimmi hoogganaa nu barbaachisaa hoogganaa Oromoon filattee bakka buusteetu jira maybe hoogganaan sun isinii hin taane isa mormuu fi namoonni nuun jedhanii hin dhabaman jechuu danda'an jechuudha. Namoonni jedhanis jiran garuu hoogganaan sun akka Jawaariitti cimee bakka Jawaarii bu'ee hojjechuu waan hin dandeenyeef hooggana haarawaa nu barbaachisaa yookiin hooggana sanitti nama biraa hidhatanii yaada kana namoonni akka mormuu danda'an hin beeku. Hoogganaa san biraa Yaayyaa Bashir Nukaanii jiranii yookiin Dr. Itti Aanaa akkasuma Kamala Lootimoo Aloo Abu iske akka yaada kiyyaatti ta'uu danda'a yaada nama biraallee ka biraa jira eenyu akka ta'e hin beeku Awwal Alooti akkas na fakkaate. Nama cimaa yeroo ammaatti addunyaa irratti Oromoof sagalee ta'aa jiru miidiyoota gurguddaa addunyaa irratti rakkoo Oromoo keessa jirtu beeksisuutti jiru. Namoota akkasii sanitti nu haa dabalanii because akka Jawaariitti erga Jawaar hidhamee eenyutu Oromoo sagalee ta'utti jira. Sagaleen Oromoo hoomtu hin jiran. Haa ta'u Yaayyaan ibsa kennaa jira. Yaayyaa biratti namni eeda'amuu qaba. Jawaar namni isa gitee akka isaatti hojjetu waan hin jirreefi hayyuu keenya Yaayyaa Bashir nama gargaaru. Bakka nu haa buusanii nama qabee nuun deemu amma yaadni nu harkaa faca'ee jira waan hojjennuuf waan dhiifnu dhabnee jirra waan ta'eef nama walitti dhufee mari'atee miidiyaan hedduun jira waan ta'eef gara miidiyootaatiin walitti qabanii nuun deeman yookiin uummata kana qabanii deemanii qabsoon tun akka galma geettu wanti amma godhamu haala amma jiru nama cimaa akka Jawaarii sanitti sabaaf hojjetu. Yeroo ammaa wanti baay'ee nu harkaa bittannoftee jirti yaanni namaa wanti godhamu baay'ee waa'ee du'aa caaluu eenyutu akka ajjeesirraa dubbannamu warra ajjeesee maqaa ofirra dabarsu waa'ee warra hidhamee dubbannamu waa'ee namoota kaawwan ka du'e sababa kanaan wal qabatee namoota du'ee dubbannamu waa baay'eedha wanti nuti jiruuf kanaaf hoogganni akka nu dabalamu namoonni wanta kana gochuu dandeessan osoo baataniiti uummataaf beeksiftanii jedhaan akka kootitti. Yaa sillachuu yaada bareeda kaastanii yaada baay'ee namatti tolu yaada uummataa fi yaada kiyya keessanillee yaada uummata hawaasa Oromoo bal'aati. Akkuma bililleen kaaftee yaada gaarii kaaftee nama faana hidhuun barbaanna jedhee kana durallee an dubbataa ture akkasuma dubbatti nama bakka buufatantu jira yaayyatu jira kanaaf gaafa amma waliin kophattillee moo waan kana kophatti haasofne aniifatti kophattillee baay'ee haasofne waan kana miidiyaa irrattillee yaayyaa osoo Jawaar jiruyyuu osoo Jawaar hin hidhamneyyuu osoo rakkoon kun dhufin durayyuu yaayyaa uummatatu bakka buufate erga Jawaar biyya galeeti uummatatu filatee bakka Jawaarii aanee hojjetaa ture garuu hin geenye itti nu dabalamuu qaba Dr. Itti Aanaa haftee haa ta'u tokko Awwal Aloo ta'ee hin beeku ani akkasuma maqaan isaa akkas na fakkaate. Yaa kan keeti yaada bareedaa kanarratti uummanni Oromoo maal akka jedhanii seetaa namni akkuma amma si yaaddan kana yaaduu jiranii namoonni baay'een nama qabee deemu. Bakka yaaduma nu dhiyeessinu kana har'aa miti dhiyeessaa jiran bilillee kana dura gaafuma rakkinni kun seenerraa namni dubbataa ture garuu haga hootanaa homaa arguutti hin jiru. Homaa jechuun gara kiyyaa homaa arguutti hin jiru gin dubbataa jiran aktiivistoonni Oromoo haa ta'u haasaa jira uummataallee sagalee ta'uu jiran. Garuu ka uummataa yaada kennee dhiyeessee nuun deemaaru hin argineedhaan yaadni kenna marti. Akkasumaan annaana kun hoyuu okay dubbadhu shibilillee. Jechuun nuti amma hoogganuu barbaannaa namoota wantoota karaa fuula duraatti dhufu tilmaamuu danda'an barbaannaa jennee jirra. Haa ta'u malee asittis wanti nuti hubannu jira gaafa nuti akkas jechaatis inni duriitii fi inni ammaa tokko miti karree amma nuti amma keessa jirruu fi inni nuti duraan gizee wayyaanee keessa turre suni bifa tokko miti inni amma bifa jijjiirrateetiin jira beekta maaliif inni jalqabaa mana keessatti kan qeerroon qabamte
duraanii nuti itti beekannee jalqabarraa hajaji isaaniif bahee jennaan qeerroodhaaf bahee jennaan hajaji baanaan karaa ofitti cufamee akka jarri waraanillee isaanitti dhufee karaa cufuudhaan itti qophaa'uudhaan lafa jalaan itti qophaa'uudhaan kan isaan qeerroon illee ba'anii falmachaa turan jechuudha. Inni ammaa kunni akka tasaa ta'e argiteettoo ta'e akka tasaa ta'e gaafa ta'utti maal godhame miidiyaa liggizuma Hacaaluun du'e irraa ka'ee waraanni daddafaniitiin Oromiyaa guutuu irra facaasan. Kun akka itti qophaa'anii jiran si agarsiisa yoo kana ilaalte beektaa maaliif kun waanuma akka tasaatuma ka'eetuma ammuma ta'e jennu miti maaliif waraanni akkuma Hacaaluun du'een Oromiyaan hundi waraanaan ol geessee jirti. Hatta yoommoo kana ilaalte maal seete beektaa amma lolli eessa jira Oromoo qofaadha. Naannoo Amaaraa hin jiru, poolisiin hin jiru, naannoo gara biraa akka jiru waraanni guuramee naannoo adda addaarraallee guuramee Oromiyaa keessadha yeroo ammaa kan inni jiru jechuudha beektaa. Egaa qeerroo walitti dhufuufi qeerroo walitti deemanii akka durii sana walitti qabamanii falmachuu fi wantoota isaan rakkisan baay'een akka jiru in argitaatis yeroo bilbilutti akka nuti achi dhagaa jirrutti jechuudha. Maaltu jira ijoolleen faffaca'anii jiran kaan daggala jiran kaan hin qabaman. Warri jiranuu yommuu akka walitti dhufnee fi waraanatu jira. Yeroo jarri akkasitti gadi ba'an rukutanii ajjeesuutti jiru. Kaan immoo reebanii miidhuutti jiru beekta. So kunis hin jira rakkoon akkuma jirutti iyyuu ta'e wantoota rakkoon akkasii akkuma jirutti ta'e hoogganaa hin barbaanna gaafa jennu nama dubbiidhaan ragaa qabatamaadhaan waan dhugaadhaan gadi ba'ee qeerroo amansiisuu danda'u jechuudha. Amma Jawaar amansiisuus ni danda'a, hojjechiisuus ni danda'a, tilmaamullee ni danda'a. Nuti dirqama namni akka Jawaaritti hojjetu haadhu jechuu osoo hin taane garuu hoogganaa nama qeerroo amansiisee qeerroo wantoota jiraami yeroo wantoota miira namatti kennan beektaa falmachuuf illee abdii nama godhan. Namoota akkasii abdii nuu ta'uu danda'an gara fuulduraatti nu oofuu danda'an namoota akkasii barbaannaadha. Eeyyeen ni qabnaa kara fuula duraatti as nuufa dhufanudha. Warroonni akkasii kara fuula duraatti as dhufanii ba'anii abdii nutti horanuudha kan nuti barbaannu. Yaada gaariidha bilillee anillee akkuma ati amma yaaddu kana wal fakkaataa jedhanillee kanaafuu nama nuun deemuun barbaanna jennee iyyachaa jirra nullee hamma dandeenyu humna kennaan iyyuu jirra hin jirani bar bilillee namni nuun deemuu danda'u hedduu jira garuu ba'uu didan maaliif akka isaan ba'uu didan dhibu jira warri jirullee kan ma'anii keessattuu dhugaa dubbachuu fi itti aanaa uummata Oromootiin deeme itti aanaa Habtee nama cimaa nama jalqabarraa kaasee Abiyyiin falmaa akkasuma Yaayaa Bashiirillee nama cimaadha. Jarri kunniin utuu jabaatanii osoo uummata Oromoo qabanii deemanii akkuma Jawaarillee amansiisuu danda'an utuu isaan nuun deemanii baay'ee bareeda jedha. Kanuma ka dubbadhu zaaramee gara kan keessaa yaada kana irra deddeebineeti yaada kana asuma dubbannee waa'ee hoogganaa ittiin nuun deemu sa'aatii qabnu sa'aatii waa dubbannu kana keessatti wantoota baay'ee ergaa namaa dabarsuu ergaa wanta amma hojjetamu keessatti uummataaf ergaa waan dabarsinuuf haasoo tokko wal jalaa qabnee tartiibaan yoo deemneen sa'aatii fudhannaa yaada tokko haa dubbatu tokko immoo itti aansee haa dubbatu waan ta'eef amma wanti guddaan dubbiin ijoon guddoon harkaan qabdu dubbitamii beektu hidhamtoota warra hidhamanii mana hidhaa keessa jiran obbo Jawaar Obbo Baqqalaa Garbaa akkasuma namoota lakkoofne hin fidne hojjettoota OMN hunda isaanii arfaat ka Oromoo Yaasiin jechuudha.
Shamsuddin man hidhaa keessatti hin tumamee maal jedhanii wanti akka waan namootuma beeknu maqaa dhayaa jirra malee namni hin beekne kan hidhame baay'eedha. Namoonni nu hin beekne, ka'anii hin beekne, ka'ati hin beekne, namni guyyaa san hidhame ka du'es baay'eedha. Ka du'e hidhamtoota kana akka hatattamatti gallakkisu. Ka du'e haa awwaalatu. Maal goonaree wanti jennu waan hin jirreef lubbuutti deebisaa osoo ka lubbuutti deebituuti lubbuu haa caalutti deebiti. Kanaaf hidhamtoota warra sabaaf hidhaman, warra sababa haa caaluu mana hidhaa keessa jiran gadaa lakkisanii kama hafe nama kaawwan nurraa fixanii qeerroo abdii biyyaa qaarree abdii biyyaa nurraa fixanii namootuma hafe kan mana hidhaa keessa jira obbo Jawaar irraa kaasee akkamitti guyyaa haganaa mana hidhaa keessa buluu danda'an. Ajandaawii gadi fidan kaleessa maalinni lammatu angorraa ka'ee lamma angorraa ari'an jedhanii ajandaa haarawaa akka qabanii fidanii kana gurri nu dhaga'u. Ari'amee dhiifamee achi jira. Ammaatti lammaa fi uummanni kennaa wanta asirra dubbachuu barbaadu lammaaf jedhanii ajandaa kenna balleessuun kiyya lammaa hidhame jedhanii dhugumaanuu hidhamee waan isaarraa osoo dubbachuu baannee dhibba baay'ee kuugaa. Waan tokko rakkoo hin qabu. Waan tokko rakkoo hin qabu. Haa hidhamu nama lammaan hin deeggaruun lammaa. Biyya kanarratti lammaan deeggaruun. Kanaaf uummanni kun ajandaa uummata Oromootiin sobuu barbaadan malee lammaa hadha hidhaa kana dura maaf hidhuu diti. Lammaa ajandaa uummata Oromootiin lammaan gara Oromoo jira gara Abiyyi jira garuma inni jiru irraan beennu maal ta'u sadee garran. Waa barbaade gabbee dubbatu isatu gadi bahee akka obbodiin qulqulliyyaansa sanitti isatu gadi bahee ibsata anachi keessan jiru bilisiginnaa keessan turre isin gargaaruu ture yoo jedhe lammaan bahee yoo dubbate afaan lammaa irraa dhageegnaa jechuu yookaan immoo lammaan abiyyi lammaa akkasumatti beeknaa baasee ari'ee ajjeesee uummanni Oromoo waa'ee kan keerraa ajandaa ta'atu nu dhageeffattu osoo kan nu dhageeffattu tansiima waa'ee kan keerraa yeroo dubbannu waa'ee kan kee fokus goonee yeroo irraa dubbannu hin qabnu. Jalqabayyuu namni qaabsoo tana fuudhee nama bulguu kanatti kennee har'a nu galaafate isa waan ta'eef asumarra walti nu dhageeffataa walti namni ergaa dabarsinuuf waan baay'ee uummanni Oromoo dhimma isaa ajandaa hin godhin akka waan gurraan dhageenye godhaarra darbaa qabsoo tana isatti nu galaafate waa'ee hidhamtoota siyaasaa osoo dubbadhu bakka kana geenyeemi uummanni Oromoo yeroo amma jirtu kana keessa tufuuf bilillee. Waa'ee hidhamtoota siyaasaa gadi nu dhiisaa ammas nuti asirra ta'e maal jenna beektaa? Abiyyiin akkas nu gochuu qabaa gadi nu dhiisuu qabaa kan jennuu fi Abiyyiin gadi nu dhiisi jennaan miti kan gadi dhiisu beeka ati amma nuti hajajniitiin Abiyyi gadi dhiisi jennaan miti gadi dhiisu. Yeroo inni itti dirqamee gadi dhiisutu jira. Inni maalinni yoo qeerroon itti mudditeen hafuura itti kuttee qofadha kan inni hidhamtoota siyaasaa gadi dhiisu. Kanaaf nuti tartiiba akkamittiin qeerroon ol ijaarsa akkamittiin nuti kaanaa akkamittiin wannoon kun kaa kan nuti jennu maalidha beektanii? Duriinis wayyaaneen qeerroon itti muddee jennaan malee kan isiin hidhamtoota siyaasaas gadhiisaa turte. Kan isiin har'a dhiifama nu gaafatteetiin sobdee kara keenya fakkaates wayyaanee jechuun kan nama biraa miti jedhuma Dooktor Abiyyi Lammaa Magarsaa jedhamtu kun wayyaanee turanii maal jedhan wayyaanee miti sila maal isaan nuti wayyaanee jennee isaan waamaa turanii warra OPDO maal jedhan. Tokkoma waan tokko garaagarummaa hin qaban. Dhiifama qeerroo gaafattee turte akka sanatti bo'aniitiin dhiifama gaafachaa turan yeroo sanatti waan qeerroon itti mudditee hafuura itti kutteef malee waan kadhanneefi miti. Ati asteenyi nuti kadhannee Abiyyi lakkii gadhiisii jennee miti kan inni gadhiisu hafuura itti kutuudha. Akkasittiin isaaniyyuu yeroo waan godhan dhabanii filannoo biraa dhaban gadi dhiisanii jechuudha. Namni taa'ee ilaaluun jiru beekimmatu. Akkasii nageessa iddoo duubii adda haasaa ture wayii irra dubbachuuf ibsillee. Gadhiifamanii yeroo wayii booda jedhe siigalee nageessoo iddoo duubee dammoo rakkina guddaa qaba namichi kun waan beeku dubbate. Nageessoo iddoo duubeen beektu gurraacha uffata walaamuu fakkaatu. Aarra rabbii jedhiiti dhiisii nama akkasii ani jechuun. Lakki dhiisaan namicha keessatti biyya keessatti waan haasaa ture. Haacaaluu namni ajjeesisee
Finfinneen Gibsi galchitee uummata Gibsiitu haadhaaluu ajjeesee jedhee haasaa ture adda. Nama akkasii sanirra waan akkana eegeen beeku jiruuti jetti rabbiif. Nama dura hin kabajaan qabaaf hin amma kabajaa isaaf hin qabu sii galee. Haadhaaluu Gibsi maal sababooti laga Abbaayitiif wanta walitti dhufne waliif fidee haasa'u ture. Gonkumaa walitti dhufuu hin qabdu. Walitti walumaa Ajandaan gidigidee uummata Abbaayii isaanii taa'u kutan isaanitti haa garagalu. Kun fatiyaa kuni uummata Oromoo dinquu hin qabu beektaa kun waan nama dinqisiisuu miti akkana jechuun maaliif kana waan itti barreedha kana wayyaan irraa itti barree namoonni bitamanii lubbuu namaatiin taphatanii akkasitti odeessu amma jarri akka nageessoo maal jedhu kuni jarri kun harka keessaa qabaachuu iyyuu danda'a beektaa maaliif kana Dhugaadha dhibbaan inni maarsa keessaa qaba taa'ee waliin fakkii tokko malee. taa'ee danda'a waliin barate maal jedhama lafa qaabiyaa keessa waliin sallalaa baanii ranna fakkaate ilmaan Oromoo hiikaa bahe. Kanneen isaan ittumaanuu mari'atanii walumaanuu mari'atanii godhuu danda'ani beektanii. So isaan kanaan immoo amma uummanni waan akkasii dhaga'uu dhiise maal seete yeroo wayyaanee nu barsiise wanta akkasii soba lafarraa fuudhanii kaa'uun soba fuudhanii nama wayiitti maxxansu waan akkasii durirraa barre har'a namni nu gowwoomsus hin jiru namni uummata Oromoo gowwoomsu hin jiru giifti amma namni isa durii miti beektaa abshaaladha amma uummata Oromoo akka horiitti gara barbaadan yaada isaaniitiin ajandaa isaanii fudhatanii dhufanii diraamaa isaanii hojjetanii dhufanii uummata Oromoo gowwoomsuun hin danda'amu isaa kanaaf miti sa'aatiin itti immoo uummanni Oromoo gowwoomeetiin eeyyeen jalaa jedhu jechuudha. Duuba Gibsi irraa uummata Oromoo Hacaaluun akka Oromootti hin duune beekta. Dhugumaan akka Oromoo warroota biyyaaf iyyaa jiran harkatti hin duune nafxanyaa fi mootummaadha kan Hacaaluu galaafate. Beekta. Duuba immoo wantoonni warroonni siyaasaa kun warri aktiivistoonni warri akka Jawaar Baqqalaan illee itti hidhamanii sababa isaan mucaan keenya nuti fayyaadhaanis Finfinnee keessaa baqannaa duuneellee asitti hin awwaalamnu kan jedhudha. Kun immoo gaaffii uummata Oromooti. Gaaffii jarri ittiin hidhamanii kuni seera cabsan jedhan kuni gaaffii uummata Oromooti beekta. Maaliif Hacaaluun osoo Finfinnee falmatuuti osoo lafa isaatiif falmatuuti kan inni du'eetiin lafa dabalame beekta. Duuba biyya isaa keessatti Finfinnee keessatti osoo awwaalame uummanni Oromoo har'a kan garaan isaa gubate kuni silaa waa xiqqoollee irraa qabbaneessa ture beekta. So kun yaafu Jawaariin amma warra Jawaar Gibsi kan jedhanu waa'ee Jawaariin itti makuuf akkas godhatu. Gibsitti nu gurguree maal jedha waan akkasiiti. Kun immoo beektaa gaafa Jawaar ajjeefamuu fi ajjechaan yaalii irratti yaalamu namni martuu hajajaan anaa miti kan kenne osoo jedhamu eessa ga'e beektaa deemee mootummaa bira ga'e. Saalfatamee dhuma dhiifame beeki Jawaar waa'ee isaa gadi fuudhee waa'ee dhuma isaarraa dubbachuu wama saalfatee fi mootummaan naajjeesuu ture jedheeti waa uummanni Habashaa kun oduu asiifasi gootee fi dhiifame malee wanti kun Abiyyiin ajaja kennee ture akka wanti sun godhamu guutummaan guutuutti isa godhe maaliif isa bira ga'eeti kan inni dhaabbate. Mootummaa bira ga'ee dhaabbate. So kana godhamaa ture. Jawaar immoo akka jedhamuuf yaaliin garaagaraa godhamaa ture. Kuni sababadha. Jawaar kan inni jiruu isaatiif maal dhiisee biyya galee waan biraatiif waa'ee uummata isaati. Har'a immoo sababni namoonni har'a jijjiiramni ni jira ni bilisoomnee jedhan kuni sababii eenyu bilisooman osuma bilisummaan jirti jenneeyyuu eenyu isaan bilisoomse isaan. Bilillee akka afaanis qabuuf hin bilisoomne bilisummaa jira warri jettu tunniini wallaahi azimiin warra paaspoortii lama abiyyitu jedhee miti kana warra paaspoortii lama qabatee jira keessattuu Ameerikaa Kaanaadaa warra jiru warra abiyyiin deeggaru. Yoo itti tole biyya yoo rakkinni wayii jiraate biyyaa amma namichi amma dura maqaa dheessuun yeroo rakkinni hin jirre biyya ture sii galee yeroo rakkinni jiru hoo biyya keessa gara biyya kanaa deebi nama warra biyya ofiitiif yaanne Jawaar bar paaspoortii Ameerikaa fuudhee gatee bar biyya kiyya naa wayya jedhee nama biyya keessa galee qabsaaru nama akka jaraa
biyya gurguratee walii gad deemuu miti. Tunniin aangoo fi yoo achi mootummaan nutti jijjiirame garanaa biyya qabna. Jettee warra afaan bantu taasirra keessatti Jawaar nagattee Jawaariin gurgurate. Warra aangoo barbaadu. Itti Yaa fufi. kuni maalidha wanti jechuu barbaade jijjiiramni har'a dhufeera jedhan isaanumtu ofii isaaniitiif bilisoomnee dhufneera jedhan kun jechuudha. Nuti jalqabarra Oromoon jalqaba gaafa qabsoon kun finiinu durumarraa qabsoo Fatihaa fi bilillee bakka kanatti dhaabbadhaa waa isinii hima. Jara tana dhimma jaraa fokus irrumaayyuu ajandaa goonee dubbachuu hin qabnu. Maaliif jennaani? Nama waan tokko keessa hin jirre, nama bakka tokko keessa iyyuu hin jirre. Amma nageessu fa'a asitti ka ijoollee sammuu biizii godhu tokko namicha waan tokko hin baratin gabaree. Bakkaan gaasaa buusan amma biizii uummataa godhu bakkaan gaasaa buusanii nageessu. Bakka waan wannaan hin jirreef ka aabbuttaatitu dhufee footoo Abiyyi post godhee maal jedhu beektu mootummaa kana wajji ka ajjeese mootummaa akka ta'een beeka. Mootummaa kana wajjin dhaabbannee dhiiga haa caaluu baafna. Ka ajjeese mootummaa ka waliin dhaabbatan mootummaa. Erga mootummaan qulqulluu ta'e maaliif hayyee yoo Jawaariyyuu paartiin Jawaariisu paartii eenyutu paartiin bilillee ajjeesu paartiin Zaaraa ajjeesu paartiin Fatihaa ajjeesu erga qulqulluu ta'an maaliif hin qoratamu reetti? Maaliif hin qorachiisan? Mootummaan maal qorata? Dura badii akka sirri jiru beekee nama reetti. Rakkootti jiran laame isaan maatiidhaan doorsifamanii jiranii isaa. Maaliif achi dura birrii waan maallaqa mootummaarraa nyaatanii jiranii fi achi booddee isaan maatii qabamanii jiran beektaa yoo isin karaa mootummaa deebitanii maatii keessan akkas goona waan akkasii jira. Maaliif wanta akkasii immoo doorsisa akkasii akkuma warra Hacaaluurra ga'edha wanti biraan jiru beektaa Hacaaluurra doorsisni akkasii ga'ee ture. Sun shakkii hin qabu yeroo waa barreesse maal jedhee piikchara Jawaarii poost godhee ka'aabuttaa maal jedhee beektu jalqaba irratti paartiin kiyya ka'umsa hanga xumuraatti paartii badhaadhinaati. Mata dureen akkas jira garuu Jawaariif dubbataa jira. Hiriyaa kiyya ka maalii waliin ta'e saahiba kiyya wantoota akkasiin inni waan kana ka dubbatuuf maal inni maqaa paartii jedhu san irratti barreessuuf Jawaariin poost godhee jedhanii ejjannoon faamilii isaarra fudhatu hin fudhatamaafi sodaateeti. Garuu Jawaarii poost godhee Jawaarii Kunni maal seetebeetta mootummaan tokko haalumti inni ittiin deemaa jiru mootummaan kun yoo argitanii doorsisaadha beektanii doorsisaadha maatii sossodaachisuutu jira. Har'a ani amma akka bilbilee biyyaa baddeetti maal jedhanii maatii walii qabanii tumanii maatii haadhaa fi abbaa tumanii ilma keessan eessa keessan fidaa ijoolleen beekti caakkaa baqatte beektaa. Maatiin maal godhan gaafa isaan tumanii maal jedhan bilbilanii ijoollee qeettas deddeebisaa jiran. Qeetti deebisaa ijoollee keessan jedhamanii jechuudha. Maatiin mana keessatti tumamanii haala kana keessa jiru. Duuba wanti an jechuu barbaade inni kan bira maalidha beektanii? Uummanni Oromoo amma akkas jedhu kuni bilisoomna jedhu kuni nuti lafa keenya gaafanne afaan keenyaan haa dubbannu gaafanne haqa namaa miti jechuudha. Haquma uumamaan gaafanne beektaa waanuma uumamaan rabbi nu kenne gaafanne malee waan namaa miti. Duuba warri bilisoomne jedhan kun amma akka mootummaa bira dhaabbanne jedhan gaaffiidhuma isaanii deebi'ee tokko nan wallaaleen gaaffiidhuma isaanii deebi'e. Finfinnee kan isaanii hin taane abdiidhumayyuu hin qabu beektaa abdiidhuma kan keenya ta'uyyuu hin qabu bulchiinsuma Abiyyi kana keessatti Finfinneen tasumaayyuu. Inni kan biraa afaan Oromoo asirratti Abiyyi ummatuma isa deeggaru kana jechuudha. Akkuma san warra hin jijjiirame Oromoo ofiin jettu Oromummaa maal qabdii mitunniini isaanumattu Abiyyiin fayyadamaa jiru. Jaratuuf hin beekne malee Abiyyi namichi ummata Oromootti fayyadamee isaan dammoo itti taphachuu jira. Jarri maaliif akka geemii isaa keessa seentee isaa gowwoomtu kun agarsiisa beektaa asirratti. Namichi kun ummata Oromootu akkasii isa kabajaa isaa kennee taa'ii naa dhugi jedhee ka'ee fi ol jedhee gad jedhee fi galata hin deebisne. Namichi kun nama 3-4 namni inni Oromoo keessaa Oromoo jedhee warra Oromoo jedhanii ofii matan an Oromoo isaanii hin jedhu Oromoo jedhanii warra ofii matan san jechuudha. Abiyyi akka isaan gowwoomsaaru hin beekani. Maali amma isaan rakkinni isaanii lafa mana kana barbaadan sii galee lafaaf manaan gowwooman. Irra caalaan isaanii lafaaf mana.
yookaan immoo jaarsota birriitti kennanii tumanii dur yaadadha beektaa wayyaaneen haati biyya sibsabaa kanan deemtu ture hin jaalattu sibsabaa isaanii kanan mana qabnaa manni keenya dhufeelaa isiin balbala cufattee jalaan cuftee gubbaan cuftee mana keessa dhokattee gabbaa'uu nu dhoggite maalii jennaan sibsabaa deem jedhanii sibsabaa isaan waliin taa'uun barbaadu dhaquun barbaadu jettee isiin balbala kanatu manii cabsuu gahanii maskootii cabsuu seenanii fuudhanii haadha xiyyaatti sibsabaa san keessa yeroo seensisan argaa beektaa dura yeroo sibsabaa keessa seensisan giddi baddee fuudhanii ammallee sanuma jira sanuu caala kaammaa. Yaa kanumatu jira. Beeki dubbiin sagalee biyya dhageessisaan. Amma dhageessisa dura qabamee ture gaggabaabsineeti. Mee sagalee keessa ol kaasaa namooti kunatti bilbilee sanii fi wanna jedhe. Okay, sagantaa keenya gaggabaabsinee yaada mata dure gooneet yeroo biraarra deebinee seeraan bal'ifne irraa haasofna. Torbee kana yeroo hunda haasa'uu dandeenya maaliif jennaan yeroo dubbatamu yeroo dubbiin dubbatamtu yeroon kun yeroo callisuu hin qabne waan ta'eef guyyaa irratti maybe isin mul'achuu dandeenya. Mee sagaleen keessi jawanna waan ta'eef bahee isinitti deebi'aa zaara. Bahi bilillee. Ndageessa? naga. Fatii ambaateerti haaseentu as gaggabaabsineeti xumurree deemnaa sa'aatii tokkimmaasha sa'aatii fidnee jirra daqiiqa 30 wayii yeroo biraallee hin baay'isnu. Namatti illee asirraa hin baay'isnu jechuudha yeroo baay'ee. Namatti baay'isaa jirra haasawa natti fakkaate. Yaa yeroo rakkootii nu danda'a maal goonaree rakkootu jira guyyaarraan arguu dandeessanii peejii irrattis tafatee irratti. Akka kakaamillee irraa haasofnu fi ganaa jirra. Akka asirratti ganaa miidiyaan keenya asumaan nu eebbisa miidiyaa Fatihaa miidiyaa Bilillee miidiyaa Zaaraa miidiyaa Haroo ganaa qabannee jirti. Miidiyaa Oromoo ganaa baay'eedha. Nulle asumaan bakka miidiyaa gadi dhaabanne nama hin rakkinu namatti hirkan. Warra asirraa afaan bana irmisaa itti fudhatee dhaadataa turanii. Nuti dhaadataa turanii. Maaltu nu dhaadate? Gurraacha warra eessaa fakkaata jedhamna. Gurmachiiwwan mul'een dhabee beektaa. Warra kamiin? Warra dhaadatanuu warri moo maafi warra galgala ganama gadi baatanii nutti iyyitan jettanuu fi garaayyoo naman teessite maal godhan warri biyyaa obboloonni keenya bakkee jiranii isaanis rafaan jiranii. Duuba furmaanni maal goona wanti godhu yoo gaafa nurkaa badu dubbachuudhaaf maaltu akka furmaati ta'u maaltu akka ta'uu qabu dubbadu nama godha maaliif garaan naman teessisu yaa jara keenya jarri biyyaa siqaa itti jiranii waraanatu isaanitti jira isaan illee yeroo bilbilleetti nuu iyyaa jedhan nuu dubbadhaa jedhan duuba akkasitti garaan naman teessisu beeytanii sanumaaf irraa waa dubbanna wanta biraa miti jechuudha. Egaa akkuma jennee nuti hoogganaa barbaadnaa danda'a guyyaarraa nu argitanii amma guyyaa tokko peejii Bilillee irratti guyyaa tokko peejii Fatihaa irratti guyyaa tokko peejii Zaaraa irratti kunoo miidiyaa banannee jirra miidiyaa baay'ee amma nu argitanii Yuunaayit Oromiyaa irratti hin dhufnaa darbineeti Yuunaayit Oromiyaa irra yeroo hundaa miti darbineeti. Tole yaada xumuraa keenyatti adeemu fakkaatan deemaa. Yaada xumuraa nu baasa waa amma taphataa jirraa. Yaadni yaada xumuraa maal ta'eedhaa gara kiyyaan ka jedhu warra uummata Oromootti dhaadachoo gizee kana keessatti warra nu dhaadachoo jiru waan walitti hin dhufne namni guddaa hoo jiru natti beektaa namni guddaan bakkee guddaa ati eedduu fi namni bakkee isaan malle yoo ta'u gaarii miti. Siigalee amma dhaalummaatti maal irraa godhachuuf eengadda shane jedhan kaafaa jedhan har'a warra Gibxiitu Abbaayif jecha ajjeesu. Akkasii namni guddaan bayyaadha. Boorii isaa waan beekuuf inni nama eenyu akka ajjeesisiise suuta jennee isin himna waan jedheefi ajjeesisiisu nama ajjeesisan mallaqa bitee erguu nageessollee harka keessaa qaba. Abbatu hime ragaan viidiyoo inni haasa'u kan
maaliif na eenyu akkasii ajjeese amma osoo hin taane suuta jennee himna waan jedheef eenyu akka ajjeese hin beeka jechuudha. Ragaan biyyoonni haasa'e kana. Isuma warra Yaa jarri ajjeesuun maal seetanii beektanii isaan durumaanuu waan warroota hayyoota keenya kana mormaa turanii fi inaaffaadhaa fi waan garaagaraatiin maal beekama dubbii kana isaanumatu xaxee akkamiin akka gochuu qabu isaanumatu qopheessee tarii Hacaaluu galaafatee ta'a hin beeknu. Garuu ilmaan Oromoo ta'a dhiigni maa Hacaaluu Jawaar itti qabachuuf galaafatanii. Yeroo kanatti yeroo kanatti silaa uummanni Oromoo rakkoo keessa jiru kanatti ilmaan Oromoo dhumachaa jirtu kanatti mootummaan abbaan hirree yeroo inni uummata Oromootti duulee jiru kanatti dhugumaan obboloota keessan bira dhaabbachuu dhabuun keessaniyyuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Seenaa dhumaafuu nama qaanessa beektani maaliif saa ammaa kana keessa namni seenaa maal qaban jiru Oromoo malee gaafa seenaa maal qabanii seenaan irraa bada walitti yeroo tokko carraan kennee hasa yeroo wayyaaneetti jechuudha. Wayyaaneetti maal seete beektaa hunda keenyatu ka'ee falmachaa ture. Maaliif waan cunqurfamne jedhaniitiin sabaaf sablammii hundarra ture beektaa waraanni. Har'a garuu kan akka badaa garaana nyaatu maal seete beektaa? Har'a kan hidhamu ilmaan Oromooti. Kan bo'aa oolu ilmaan Oromooti. Kan gaddu ilmaan Oromooti. Kan haatiin filmoon illee bakka takkatti guduudamtu ilmaan Oromooti. Kuni seenaa dhumaafiyyuu akkamitti maal jarri kun seenaa jalaa hin bahani. Har'a wanta kana hunda osoo ilaalanu waan biraa haasa'uun nuti amma waa'ee paartii illee miti beekasaa kana keessatti waa'ee paartii waa'ee maalollee sin barbaachisu. Yeroo nafxanyaan nurratti duulee jirutti yeroo sirni nafxanyaa uummata Oromoo karaallee dhorgee itti dukkaneessee jiru kanatti obbolaa ofii bira dhaabbachuu dhabuun dhugumaan nama qaanessa beektaa. Ani jiruu kiyya keessatti jechuudha. Ani Gobanaa Daacceetii fi Minilikiin ijaan hin arga jedhee yaadeen beeku beektaa seenaadhaan dubbise malee jechuudha. Har'a Minilikiin illee ijumaan arge. Gobanaa Daacceellee ijumaan arge gaafa isiin Oromoo galtu. Warroota akkasii jechuudha. So ilmaan Oromoo dhugumaan Oromummaan keessa jirti yoo taate yoo yeroo kana Oromoo bira hin dhaabbatiin ilmaan Oromoo akka badaatti dhumaa jiran kana bira yoo hin dhaabbatin dhugumaan seenaan isin gaafata. Akkanuma jedhaanii. Hayya yaada gaariidha. Jara irraa tiksisa irraa damma hin eegan jedhanii. Warri waa'ee kana dubbii ekelet hojjeessitanii ragaa harkaa qabdan ajjecha isaanii keessaa harka qabaachuu dhibbaan dhibbatti ragaa fi ba'uu jirti jarattiin akkana jettu sunniin beeku du'a isaa beeku akka inni itti du'e beeku mootummaan ajjeesisuu beeku gara biraa darbuun gonkumaa hin dandeessu. Mootummaa tokko deeggaruun dursa hojii mootummaa maal akka ta'e mootummaan tokko biyya keessatti gaheen isaa maal akka ta'e beekuudha qabdanii haasawaa isinitti hin baay'ifnu sagantaa biraatiin walitti hanga deebinuuf asirratti goolamna fatiyaa hin baatina fakkaati. Yeroo gaarii qabaadhaa. Miidiyaa namarra baay'eeyyuu nun argitanii miidiyaan bililleellee hin jira kazaaraallee akkanumatti sagantaa nama sadiiniin keenya kiyya irrattis ka fatiyaa irrattis ka bilillee irrattis isiniin dabarsina nagaan tura. Ayyee nagaan turaa waan nu dhaggeeffattanii fi waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Nagaan tura. Nagaan gaa'is waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Waliin deema. Nagaan Gaafa biraa bal'inaa waliin deemna. Har'aa fi nagaan nu turaa. Har'a seenuma barbaannee xiqqooma dubbachuu barbaannee dhufnee gaafa biraa bal'inaan waliin taasifna. Nagaan turaa. Kaamera achi viidiyoo liiviidhaan bakka. Viidiyoo baatee keessaan baasuu jiranii.